nageenni badhaadha sanii jecha yooyyaa ammallee kun guyyaa lammeessoo orlum isaanii qe'ee isaanii mantaaziyaa achi targamnaa irratti guyyaa du'aa yookaan guyyaa eebba kadhatanuu fi gaazexeessaa Heenka Ganamaa Abdii Husseeni warri isaanii fira fiixaa eegi halee irraa malle jaarsilleen awwaaltee argate lafumatti dhalatee guddatetti mi'eessoot kun awwaal argatee jira warri isaanii fira fiixaa obboleeyyan isaanii namni lubbuu jirullee ni jira mee waan isaanii irraa odeeffannee san biraan baas amqa isaanii heeju Iya, ini nanti kubara kanati ونام توصل لفين جت هاكله والفلان والزيارة جباتني جبان الحمد لله جبان ربما قال الناس هاجوا والله قبل يسخيا ما كأورو مو هناتي مو بيجنا أمد النكتاي الناس ودان ده هني هذا هني أباه هني إن مقام كرتة أورو مو رادو نشوف سجاسن قام سام بيجابه أجيب بته أنكم تاي أجيب amma sasittillee hidhame waa meeqa arkee rabbiin isaa baasee umrii asittillee rabbi kanneefi amma biyyarraa dhalate dhufee biyya isaa laallatee bootaan tiyyatana ajee rabbiilleen dhugaa godheefi qaa'immoo mana isaa rabbi as godhee rabbi jannataan haa fedhu jannataan rabbi haa fedhu biyyallee nagaanuu haa godhu waan himaa kanallee nurraa haa deebisu gartee fayyaadhaan bobbaanee haa gallu biyya teenya misra rabbi nu haa godhu biyya teenya wal qabdu rabbi haa godhu biyya teenya tabadhaadhaa rabbi nu haa godhu nama keenya rabbi tokko haa godhu garaan isaanii tokko haa ta'u afaan isaanii tokko haa ta'u gartee rahmatallee akka sumirraa qabnu gartee haddachiif samii tolu rabbi nu haa kannu inshallah ismi rabbiitiin gartee rabbi nu haa gabbisu rabbi olii nu haa fedhu rabbiin gartee warra eenyu godhee rabbii tokkochaa godhee jedhan warra san rabbi nu haa godhu adabuu keenya rabbi nu haa qabu nu tokko rabbi nu haa godhu ashrafa dubbis tokko rabbi nu haa godhu garaa keenya saafii rabbi dubbisi bishaan maa gadi dhiifne jeen gartee harka wal haa qabannu harka wal haa qabannu tokko haa taanu hamtuu nurraa haa qabu hamtuu nu haa fedhu umrii khayrii qabu nu haa kannu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين آمين يا رب العالمين Oromo hojjete waan saba hojjete waan beetirraa waan narra guddaa waan ta'eef narra guddaadha seenaa akkasiisanii ga'anii beeku biyyumarraa deemuu isaa gaafa biyyi cinqii san gootu san garte gootu san biyyarraa bee biyyatti ammas deebuu isaa malee qoradhee gaa kana keessaan beeku mootummaan cinqatti beeka gaafa Oromoon cinqamte sani gaafa san biyyaa deeme gaafa san biyyaa deeme gaafa gayo achi obu dalabata nu erge makata achi yame abalu isin edan warakana tijani warra kanya hunda hidatti gura gorte sanasi hada fa isa hunda gurani akasitti ilmu cinqame maka isa lejirate anggar rabi kangas abdo musara abdeni sawun jirate rakina hanya narrajin kali nama kerjakan narrajin kasih orang juga jam maka isa sa dijirate kana apa ke samusa ya mani kaisa kana Hussein akas ko ayo mati ya maka hakian mi bilado Ibrahim ayye bilado Ibrahim Musa bilado Ibrahim Bahad Ejin na yaman tana wani gazzesa Abdi Ibrahimi talariya isa nami solin guddate nama isne akda sabehu uji salle ajeche akda sabehu barbanne durun kaisa tarra egi ndeguya
lammeessoo qa'ee isaanitti kun waan ittiin baane Ahmad Ibrahim yookaan ammoo Ahmad Gaa jedhanii maqaa qoosa isaa Ariyaa Gaazexaa Abdii Musa yookaan Abdii Ibrahimiiti. Mee waan inni waliin durii dabarsanii waan hojii isaa irra ta'e waan inni beeku baabuma Ahmad Gaa irraa dhageenya. Abdii Gaazexaa Abdii Ibrahim akkamiin wal beektanii waan isaa irraa waan beektu nuti. Abdii Ibrahim ani yeroo san baadiyaan jira garuu kota hoggaan magaalaa seenu deeniyaa utuusaa maqdashoo hoggaan ni dabarsu. Yeroo namni afaan Oromoo dhaga'amsan yeroo hamtuu san Oromoo jechuullee ni sodaatamu keessan keessatti. Yeroo sanii uummata keenya karaa adda addaatiin dambeessu. Sanitiin waan hordofuuf waan sunduraa gartee qabsoo kaa'atu keessa beeku jecha hordofeetiin jecha saafame gartee haalaan akka uummata keenya dambeessee. Yeroo sun yeroo tamii? Yeroo Haile Sillaasee keessa bara 65 bara 1965 keessa? Ilmaama. Hayyee yeroo sunii raadiyoon kanaa namni keenya akkam faatti caqasutu? Namoonni haalaan hordofu geessan maaliif waan Oromoon gartee haalaan Oromoo jechuun kun waan akka qaaniitti akkaatti waan fudhatamu hedduu hordofuutu. San keessatti karaa adda addaatti waan namoonni gartee naannoorraa dabarsan afaan Somaalonni iddoo waan hin beekne afaan keenya kana keessa beenyuutu iddoo waan hin beekne. Kanaafi gartee irraa dhaga'uudhaaf hedduu hordofne. Gaafsunitti hedduu dammeessa hedduu nama keenya riibaa kaasisa. Reedoon sun waggaa akkamii dabarti? Guyyaa moo ganama moo galgala? Guyyaa toora sa'a 9 kanaa hanga sa'a 12 akkana kan toora. Toora kana kana dabarti? Amma raadiyoo kana nami keenya kabaaddiyaalleen kadir keessa yookaan magaalaa keessallee caqasmooyyi. Nami baadiyyaa caqasuu hin danda'amu kan magaalaa qofa caqasuu waan kana. Yeroo sana. Kanuma kan magaalaati. Kan magaalaa tokko baadiyyaan isaanii osoo jedhamtu warroota magaalaa warreetu. Warra magaalaa caqasu. Kan baadiyyaas nima dhagee warri gartee xiqqoo damma isaa wayyaadha. Ni nima dhagee. Suni raadiyoon kan magaalaa irraa bitachuu kana min dhowwu mootummaan gaaf suni. Hin dhowwu. Inni Haile Sillaasee iyyuu. Yeroo Haile Sillaasee sani garam tokko qaba raadiyoon nagaa namni hundi hin qabu. Bitatu nama suroo tokko. Battee dhaggeeffatu hin dhiyeessu. Raadiyoon biraa ta dhagaanullee ni kana mi hedduu qabamas. Amaaraa ni jira afaan Amaaraa kaa ni jira afaan biyya kanaa ni jira jabeessa afaan Amaaraa numa jira. Sanii jecha ta'u. Oromoo san gartee afaan Oromoo hedduu waan hin dhagamneef akka waan jabdu ilaalla gizeessuun Oromummaan kun waan jiru nutti fakkaatu cumarraa barre malee. Dhugaa. Abdii kaan gaafas achirraa waan akkamii keessanii yaakaan gaazexeessootu kun? Waan karaa adda addaatiin nama kana kakaasu. Akka namni namummaa isaa beekee akkasitti nama dammeessu ture. Waan irraa yaadattu maal qabda? Wallaahi hin qabu wajjin waan takka takkatanii jirtu. Waan gaafasi waan gaaf sun inni dubbatu waan namni keenya caqasaa ture wanni asirra qaaban. Garuu tana jettanii akkasii qabattee qabu yeroo sanitti hedduun dammeessuu ture hedduu hordofuu ture. Sanumarraa ka'eetti eegasii qabsoon bal'atu sanumarraa qabattee. Waan Oromummaa namni of beeksisanitti mallechu gaaf sunitti gaazexeessaa Abdii faan. Sanumarraa maddee qabsoon guddootti eegasuma sanumarraa argamu sanumarraa miidhagaa idaanutti kana haju socho'uu jammalee. Isan akkana isan Oromoo uummata akkanaati jecha isanitti maal? Kana. Gaafas akka Oromoo bal'oo moo raadiyoonis suniin akkuma gama argee kan qofatti caqasan? Naannoo kanatti kanaan beekutti naannoo keenyatti afaan Oromoo sanumaan kan jiru. Ni toleen jangaa sintina jedhamanii hubatu. Inni eeyyamanii gaafas tamsaasii isaanii suniin kan Muqdishoo irra ba'u raadiyoon Muqdishoo kan amma tana afaan Oromoo kan warri gaafas afaan qottu facuuf jedhee dabarsu ture. Akkuma laftanaa garargee kanatti dhagahamooyyi namni Oromiyaa biraa jiru gara kun Oromoo gara Maccaa Tuulamaa gara Booranaa
di komando jimma ilu faada mulaga haba nami cakasukku qabdani cakasumma lama sete kama hati jenis namu lagaw oduma amal lama sete tasbih namu lagaw dende ana fu ba kasan daga tani fanu funu daga fatu malisanis malewana rakku qabdanu ohana kan pakena FM ngari radio ngari isinu bes gabab dungarre akka radio orare rada barsanu akika arkif aga mo taisani sunaga ballo arkifti ballo ala marra daga jaka sudenta mije saniti sani ballo sanada Onin gafasi tunini webini fi artifi yokani radioni sana gababdu ni fi akka dunya gututi yu cakasani ammo oromo ballon bakbira jirtu oromia he cakastuti wan rakub kabu hinkabu garana tammo namin cakasana me minna le radio le kabu oromo mate nayu isra barani oromo mate nayu radioni tangal tesot khena hach rada barsira cakasnet me abe ahmad gaf suniti gazesa gira hach ra atin cakas to hamakai thani atraha wa sani dabas odul le taiwana kakal le atraha sani dabasu gate sana bet kas maka bet jira injib abdu mam sama ni fani bar sunit bar dabas santi sama ni bet bega simo gasi wal bade kama wal bade male yaro santi na sama radio fais kon atadage tu kaisa ko fatale kaisa ko ba daloni kastes nim beta kaisa tini Garasunia cakastu, hoba ufi juga cukup ini. Namni beras ni jira, berah kaya ju, boleh harus kita kerja kembali. Ni jira, namun ni berasi anak kasih pengurus ni. Kas, esoti beralih kau linjira. Aye, jenye, suni ammo ini Somalia ra barasi debye. Walku kabdani akamo sanile waliti ariya falet ageni me wonni egini la falet debi isa wali tochitani ammo ha nariro ni sami wali kabdana nama ariya tokoti mantijir gafandi haile slase ne ko hikoda sitti debe aksawa gar mara ali adare khanya wal garreti akatu wajina sunni wa taga yachun yadan wal tadawli jenne ega si anugang ganti ko an kamani le nahi thana sikhi dargi side dargi ne ya ani ai danno kama e to studio ko sani agar wadda di majan kana wajji iriya ki to ko fude sani wajji de ne ko ta sanu son haye manga fatin de saba sai ne dani takku addara ragan gafa sannan tici bucana muhammad sai fajan iriya shati isa san turfe isa sellena ra gatte san ko subida li wani san da ba sai abdi musa akasi be isati tu na ba sai ga masil hidara sa tu na ba sai sasi mo sai kan sanwa walbi khani biya sawante narra khadate nabase akasi walbe ni saka kellu walbe so kana ni nam sigala tati nama lugu nama mora buma basa nam la bigaditi lugu tetile dargi jala sibasa jettu akasi jamo da kapsai nabase ga masala ayyo wani sama tana dalo tamma tana hana yo wasilatu me akwana abdi musalle wal kasise ga tesa hanatini me jolla matana anta dalot khentanat ani harat absol lentare harat kumal lentare abu masiti akaka duro se dalale nti amma wonni nin damu zaman ma kana to ko wal kabate haragarte bilusumma kapsul sa tikkadim kanan daba malifi dugwada sadarka dude nejir sani fi amma kapsul san ega serra tatta fi sambo da khair heddu demne hada tumo bakka gali gawda to taati oromon fi namni to rajru sab samon to ba salen to kote yado to kon kharasi ridat khara wasobu fi jibo sonte khara rugo ati akko jin kapsan khanan aba firi buah khana argatu da to kotani yado to kon ko jin kapsawani yechanda aman tanamo nami akisa dalo tamma hakesati ijolla mo arta ni tidalate
Carrab meesoo tanaa fi akka muwaasiita Oromiyaa bal'oollaa Itoophiyaa nuimte akka laftanaa tammoo dhaloota si haname maan jettaan ijoollee teessan tanaa. Dhaloota si kanaa wanni jiru tokko ta'an jaan tokko ta'a yaadaan tokko ta'a wal nyaachuu dhiisaa tokko ta'ati sabaa sarlumoota hundaa wajjin yaada gaarii yaada bareeda waliin yaada. Tokko ta'ati karaa gattee nagaa keessaniitti qabsoo keessaniitti qabsoo karaa nagaatti akkatti uffee tokko ta'ati yaada saniin deeman jaan yoo ta'e. Jennaye Abbi Ahmad Gawwan beekirraa yeroo ofiillee nuuf kennee marroo ofii nuuf kennee amma takka isaatti ittiin baanee haleellee achi dubbisuun dandeenye kulaa mantaaziyaa boo'ichaa sunitti namillee hedduu wal ka'ee jira amma immoo qarumtaan deebisuu dubbisneenneeni kun akkana qoomitti arganne waan beekirraa waan dhalaariyyaa waliin durii dabarsanii akka dhalaariyyaa waliin tahanirraa waan gaazexeessaa Abdi Muusaa irra nutti himee jira horii buli deeban jennaan. Ejen yeroo nuuf inni ta'ee horii buli deebanii galata qabu. Kiyya guddoo garana nyaattee Rabbi Jannatul Firdoos siif haa kennu. Adeer Rabbi Jannatul Firdoos sii kennu. Siina dalagee siina yoomillee hin dagatte siina yoomillee si yaadata. Studio isaanii kan Moqdishooti. Rabbi Jannatul Firdoos sii kennu. Kaameraa Ahmadu kaameraa mi'eessuurraa galata qaba horii bulii deeman ilmi isaa.